Shama isiniin jenneerra baga nagaan dhuftan seenaa dhaamsa qabaati. Baga nagaan dhuftan sheer godha haala yeroo irraa dhaamsa ajaa'ibaa qabaati. Sheer naa godha akka seentaniin baga nagaan dhuftan ilmaan Oromoodha. Shama isiniin jenneerra baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan. Dhaamsa gabaabaa qaba. Haala yeroo irraa dhaamsa qaba. Baga nagaan dhuftan isiniin jedheera. Sheer naa godha. Haala yeroo irraa dhaamsa gartanii irraa dubbatamuu qaburra. Dhaamsa haala yeroo irraa gartanii waan natti dhaga'ame tokko dubbachuu dhufe. Kanaafuu sheer naa godha. Dhugaa Rabbii waan garaa nama gubuun deemaa jira. Waan gartanii mataa keenya nu laalessutu deemaa jira. Kanaaf daddafaa sheer naa godhaa warri seentan baga nagaan dhuftan isiniin jedheera. Seenaa ta'a. Walirraa babbannee jirra. Nagaadhaa walitti deebinee jirra. Haala yeroo irraa gartanii in seena jedhee yeroo gartanii seenuu dhabee amma gartanii hojii kiyya xumuree isinii dhufee. Kanaaf waan irraa dubbachuu dhufe maa inni sitti beektanii? Wannan irraa dubbachuu dhufe maa inni beektanii? Gartanii haala yeroo ammaarraa waan biyya keessatti deemaa jirurraa waan tokko dubbachuu dhufe. Kanaaf akka seentaniin sheer godha. Sheer godha ilmaan Oromoodha. Baga nagaan dhuftan hundi keessanuu. Baga nagaan dhuftanii isiniin jedheera. Dhaamsa kiyya gartanii itti fufaa. Namni gartanii na daawwataa jiru hin jiru ammaan tana. Hin beekaa akka namni yeroo kana na daawwanin hin beekaa. Hordoftoonni kiyya hundi jira. Sa'a kam na daawwatan beektanii? Guyyaa na daawwatan akka jiran hordoftoonni kiyya. Yeroon guyyaa seene hordoftoonni kiyya hin seenanii. Kanaaf garuma dhaamsa kiyyaatti seena ammaan tana. Gara dhaamsa kiyyaatti seenaa. Warri seentan sheer naa godhaa. Dhaamsa kiyya gartanii haala yeroo irraa waan biyya keessatti deemaa jirurraa gartanii waan nama yaaddessaatu deemaa jira biyya keessatti. Wallaahi qalbii miti beekadha. Waan gartanii garaa nama guba. Faallaa keenya gartanii faallaa uummata Oromootu deemaa jira biyya keessaa. Sanirraa waan tokko dubbadhaa. Sheer naa godhaa baga nagaan dhuftanii. Gartanii warri amma na daawwataa jirtan kun ammumti na daawwataa jirtan sheer naa godhaa. Gartanii saatii darbee jira. Saa kana namni gartanii bakka nu jirutti gartanii akka biyya kanaatti saa kana namni irrafaa kun gartanii yeroon taree jira waan ta'eef ani immoo yeroo kana isinii dhufee faallaadha jechuudha. Akkuma biyya keessaa faallaa keenya deemaa jiru anillee faallaa dhufee maal godha reega yeroo naa qaqqabame isinii dhufaa. Dirqama waan hin qabneef gartanii natti dhaga'ameenaan gartanii hanganumarraa isinii dhufee dubbachuu dhufee. Baga nagaan dhuftan sheer godhaa. Gartanii gara dhaamsa kiyyaatti darbaa sheer naa godhaa. Namni haa seenu warri seenuu dides immoo haa dhiisu. Anaasaa kiyya haasee irraa bu'aa. Ergaa kiyya dabarfadhee irraa bu'aa. Gartanii saatiin deemee jira. Sa'aan gartanii yeroo namni gartanii taa'ee viidiyoo daawwatu miti. An yeroo kana hojii fixadhee isinii dhufee. Hordoftoonni kiyya hedduun isin jaalladha. Hedduun isin kabajaa. Hordoftoota kiyya kabajamoo jaallatamoo baga nagaan dhuftan. Maaliif dhufe beektanii? Nagaa isin gaafachuun irraanfannee. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Jimmaa Abbaa Jifaar baga nagaan dhufte. Hundi keessanuu nageenyi kiyyaaf salaamtaan kiyya
bakka isin jirtanutti isin haa ga'u isiniin jechaa dhaamsan irraa gartanii baga nagaan dhuftee aatis baga nagaan dhuftee gara gartee viidiyoo kiyya. Kanaaf dhaamsi kiyyaarraa walumaa galatti maal irratti xiyyeeffata beeytanii? Dhaamsi kiyyaarraa faallaa biyya keessaa gartanii sheer naa godhaa uummata naa seensisaa, sheer naa godhii warri na daawwataa jirtan kun Jimmaa Abbaa Jifaar sheer godhi akkati sheer gootu abdii qabaa. Kanaaf akka seentanii sheer naa godhaa. Haala biyya keessatti deemaa jirurraa gartanii waan tokko tokko waan itti dhaga'amerraa isinii dubbachuu dhufee nama naa seensisaan isiniin jedhaa. Baga nagaan dhuftan hundi keessanuu isiniin jedheeraa. Hedduun isin jaalladha, hedduun isin kabajaa ilmaan Oromoodha. Hundi keessan warri na dhageessan, warri gartanii na dhageessan waan an dubbataa jiru kana warri dhageessan hundi keessanuu hedduun isin jaalladha, hedduun isin kabajaa. Kanaaf dhaamsi kiyyaarraa kallattiidhaan wanni irratti xiyyeeffatu gartanii waan biyya keessatti deemaa jirurraa faallaa keenya gartanii sagaleen kiyya yoo dhaga'ame natti beeksisame warrumti na daawwataa jirtan kun sagalee kiyya yoo dhaga'ame jedhaa barreessa in dhaga'ama jedhee abdadhaa. Kanaaf ilmaan Oromoodha waan nama gaddisiisu deemaa jira biyya keessa, waan nama yaachisaadha gartanii qabsoo kana kan itti dhumee, kan dhiigni itti dhangala'ee, kan itti baqatee lafeenti cabee irraan ga'e bakka amma ga'e kanaan ga'e nuyi biyya keessaa immoo wanni deemaa jiru kun faallaa gartanii faallaa uummata keenyaati wanni deemaa jiru. Gartanii waan kanarraa waa tokko dubbachuu dhufee gartanii waan natti dhaga'amerraa waan tokko dubbachuu dhufee faallaa keenya deemaa jira wanni biyya keessa deemaa jiru. Yoo har'a argitan paarlaamaan Itoophiyaadhaa gartanii muudama godhee jiraarraa muudama godhame sana keessaa gartanii warra uummata Oromoo jibbu gartanii kallattiin namicha gartanii kibiratiidhaan sanarratti xiyyeeffadhee irraa dubbachuu dhufee nama ummata Oromoo argaa jibbu beekadha. Namichi sun ummata Oromoo warra ummata Islaamaa ummata Oromoo nama argaa hin dandeenye, nama gartanii mootummaa kanaan mootummaa biyya bulchaa jiru kanaan piraayim ministeeriidhaan aangoo irraa nu lakkisiisi namicha kanaa jedhee ummanni gaafii erga gartee namichi sun aangoo sanarra ka'ameeti ummanni gaafii irratti dhiyeessaa jiru. Yeroo inni biyya alaa deemi bakka garaagaraatti gaafii ummanni dhiyeessaafii jiru namichi sun achi immaluu gartanii namichi sun ummata amantaadhaan walitti buusaa. Namichi amantaadhaan walitti ummata buusaa. Yoo amma yeroo darbe yoo argitan masgiida ummata islaamaatti dhaadhatee eegasii masgiidni hin turre jechuudha, masgiidni gubatee gartanii namichi amantaa walitti nama buusaa, namichi sun achii ka'uu qabaa jedhee ummanni dhiibbaa garaagaraa irratti godhaa ture jechuudha mootummaa kanarratti akkuma waliin beenu jechuudha. Baga nagaan dhuftan sheer godha. Namni ummanni gartanii bakka ni dhaqee garmalatti ummanni Oromoo gartanii ummanni Islaamaa ummata Oromoo qofaa miti beekadha. Ummanni Islaamaa namichi sun gartanii achii ka'uu qabaa, ummata namicha sana kan achii gartanii ummata Islaamaa walitti buusaa jiru jedhee namni gartanii ummanni bakka garaagaraatti dhiibbaa itti godhaa jiru mootummaa kana. Mootummaan kun immoo gartanii ummata dhaga'uu didee ummanni kun maallaan jedhaa jira jechuu dhiisee waan ofii yaade qofa gartanii kaayyoo isaa qofa galmaan gaachuu jedhee namicha kana gartanii paarlaamaa keessatti osoo gartanii mormaa namni isa mormaa jiru osoo jiru gartanii dabarsanii ni gartanii aangoo ol guddisaniif jechuudha. Akkuma waliin argaa turre jechuudha. Gartanii namichi paarlaamumaayyuu dhiyaachuu hin qabu akka yaada kiyyaatti, akka yaada mataa kiyyaatti namichi paarlaamuma saniifuu dhiyaachuu hin qabu. Ummanni qeeqa guddaa irraan gahaa jiran barbaanu namichi amantaa walitti nu buusaa jira jedhee ummanni gartanii osoo inni bakka garaagaraatti akkuma waliin argaa jirru bakka garaagaraatti gartanii osoo ummanni dhiibbaa mootummaa kanarratti godhaa jiru mootummaan kun gartanii aangoo dabaluuniif osoo ummanni paarlaamaa keessa taa'ee mormuu akkuma argaa ture jechuudha. Mormii garaagaraa irratti dhiyaataa ture jechuudha. Guyyaa irraa argaa turre waliin. Mormii irratti dhiyaataa ture kana maqaadhumaaf paarlaamaatti dhiyeessanii gartanii maqaadhumaaf paarlaamaatti dhiyeessanii achitti fakkiidhumaaf fidanii dhiyeessan malee gartanii mootummaan achi isa kaasuus hin barbaanne akkuma waliin argine kunoo gartanii osoo ummanni mormuu, osoo ummanni alaaf keessaa mormuu, osoo ummanni bakka paarlaamaatti mormuu gartanii aangoo dabarsanii jechuudha. Akkuma waliin argaa jirru jechuudha. Kana jechuu maal jechuudha yaa ilmaan Oromoodha gartanii waan garaa nama nyaatu deemaa jira. Nuyi kan qabsoo kanatti gartanii namni biraallee qabsoo kanatti miidhameera, hin miidhamne isiniin jedhaan jirru. Gartanii kan akka uummata Oromoo qabsoo kanatti miidhamee lafeen itti cabee
gartanii rakkatee itti gartanii hanga har'aatti tuffatamee biyya sana keessatti bakka garaagaraatti salphatee biyya alaatti gartanii baaratti dhumee jedhe nuyi kan qabsoo kana keessatti erga biyyi sun hundoofti qabsoo kana biyya sana keessatti kan dararamaa jiru kan dhumaa jiru nuyi faallaa keenya moonni biyya sana keessatti deemu faallaa keenyatu deemaa jira. Ilmaan Oromoodha waan nama gaddisiisaa dhugaa rabbiiti kun waan nama gaddisiisaa ana akka mataa kiyyaatti na gaddisiise dhugaa rabbii. Mee sababii mootummaan namicha sana paarlaamaatti dhiyeessee aangoo akkasitti utuu mormanuuni akkasitti gartanii dabarseef jechuun maal jechuudha kun gartanii namicha akka sana ummata islaamaa jibbu ummata Oromoo jibbu biyya sana keessatti argaa ummata islaamaatiif argaa ummata Oromoo hin jaallatu namichi sun hin beekna eenyunuu jaamaa ballaan hin beeka jechuudha. Ummata Oromoo qofaa miti namni isa jibbu ummanni islaamaa biyya sana keessa jiru namicha sana akka inni rakkoo amantaa qabu akka inni amantaa walitti nama buusu hin beeka jechuudha ummanni jechuudha. Dhiibbaa irratti godhaa jira mootummaa kanatti. Sinigalaa jiraami. Kun gartanii waan dura dhaabbatamuu qabu waan callifamee ilaalamuu qabu miti ilmaan Oromoodha. Kun waan nama gaddisiisaadhaati. Wanni nuun taane wanni biyya sanaan taane wanni ummata islaamaatiin taane wanni amantaa biyya sana keessa jiruuf hin taane namichi akkamitti aangoorra kaafama akkamitti aangoon dabalamee fi gartanii ka'uu qaba namichi sun dhibbaa dhibbattachi. Sinigalaa jiraami. Gartanii namichi sun gartanii diina ummata islaamaa diina ummata Oromoo gartanii namichi sun biyya sana keessatti jechuudha. Amantaadhaan kan walitti nama buusu gartanii yeroo darbe yoo argitanii jiraattan ta'e gartanii amantaa islaamaa nutti baay'atee jira namni hin argin hin jiru waan sana jechuudha. Viidiyoon isinii jira isinii gadhiisuu dandeenya viidiyoon gadhiifamaa ture jechuudha yeroo inni waan sana dubbatu. Amantaan islaamaadhaa gartanii nutti baay'atee jira biyya kana keessatti jedhee nama sadarkaa kan afaaniin baasee dubbatu jechuudha. Isinii galee mee maal goona ilmaan Oromoodhaa mee nuti gartanii mee akkam goona. Faallaa keenya malee wanni gartanii nu gammachiisu wanni nu dhageenyu hin jiru wanni faallaa keenya malee wanni gartanii biyya sana keessatti taa jiru hin jiru mee maal goona gartanii yoo gartanii mee maaluma goona mee gartanii burjaajomnee mataan gartanii hanga maraachuutti nu deemaa jira mataan mee akkam goona dhugaa rabbiin isiniin jedhaa jira mee akkam goona gartanii warri qabsaa'ota Oromoo jennus faallaa hundisii gartanii warra aangoodhaa jettee gartee bakka meeqatti wal qooddee jirtu. Yoo argitan ta'e kunoo paartiileedhaan Oromoo gartanii bakka meeqatti wal qoodanii taa'aa jiran kun hundinuu gartanii adda addaan filannoodhaa dhiyaachuu deemaa jiranii nuti gartanii ilmaan Oromoodhaa burjaajomnee jirra gartanii nama gartanii of dura buufnu dhabnee jirra yoo argitan Jawaar kunoo gartanii waan jirri godhaa jiran mataa bananii Jawaariin kunoo argaa jirtan fuulli isaa isa durii miti Jawaar jijjiiramee gartanii dhukkubati taanii gartanii karaa hirkaa gataa jiran jechuudha hojiidhaan ala gochuuf deemaa jiran jechuudha kunoo. Mee akkam taana gartanii kan biyya sana keessatti dararamu kan biyya sanaaf gartanii biyyi sun akka biyya taatee gartanii yoo nageessu kan godhe nuyi sinigala mootummaa abbaa irree gartanii buqqifnee biyya sanarraa gartanii biyya siitti galchinee gartanii kan biyyi sun akka biyya taateetti fuftu godhe shoora guddaa kan taphate ummanni biraallee qabsaa'ee gartanii nuti shoora guddaa taphannee jirra biyya sana keessatti ilmaan Oromoon wanni akka keenya itti dhumee itti dararame itti du'e hin jiru maaliif biyya sana keessatti immoo faallaa keenya ta'a wanni deemu kun maaliif waan gartanii ummanni Oromoo hin jaallanne malee maaliif ta'a gartanii kun waan gartanii nama yaachisuu beekadha dhugaa rabbii kun waan nama yaachisu waan gartanii laafaa miti kun. Gartanii waan nu maluun arganne biyya sana keessatti dhugaa rabbii waan nu maluun arganne biyya sana keessatti dararamaa jirra ilmaan Oromoodhaa mee akkam taaname mee mara akkuma durii ammallee biyyaa baqanneetuma gartanii rakkataatuma jiraanna mee akkam goona dhugaa rabbii waan nama yaachisu wanti biyya sana keessatti deemaa jiru. Waalaikum salaam. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa nama wayiitu gidduudhaan dhufee salaamataa jedhee akkasii nama agartanii afaan keenya beekuu miti namichi nama duraa jiraatu santu na golfisiisaa jira dhiifama. Kanaaf jechuudha ilmaan Oromoodhaa dhibbo walumaa galatti wanni nama gaddisiisaadha waan gartanii waan nama gaddisiisaatu deemaa jira gartanii namichi sun nama diina ummata islaamaa nama diina ummata Oromoo gartanii warri gartanii har'a biyya keessaa filannoo har'a geggeeffame irratti lafa dhiitanii osoo waan filannoon kun akkamitti godhame
gartanii osoo waan takka nubatiin gartanii lafa dhiitanii gartanii bookkisaa jirantu jiru jechuudha. Sinii galaa jirami. Kanaaf kun ilmaan Oromoo waan nama gaddisiisaadhaati. Dura dhaabbachuu qabna. Hanga dandeenyu gartanii iyyinees dadhabne gartanii nu dhagaan jiru. Dhugaa rabbiiti wallahi waan nama dhibu beektan. Waan nama gaddisiisu mee namicha sana gartanii osoo ummanni akkasitti dhiibbaatti godhu osoo ummanni akkasitti dura dhaabbataa jiru gartanii nurratti ol baasuun arrallee nu dararuuf gartanii ammallee akka namni amantaadhaan walitti bu'u. Akka as dura argaa turre kun amantaa garaagaraatiin ummata walitti buusuudhaaf masgiida gubanii gartanii charchii gubanii ummanni gartanii dararamaa ture jechuudha. Namicha san arrallee gartanii namicha amantaadhaan walitti nama buusuudhaaf biyya sana keessatti gartanii dhaadatu gartanii miidiyaa irratti bahee ifaan ifatti gartanii ummanni islaamaa nutti baay'ate jedhee dhaadatu arra aangoo dabalanii fi osoo mormamuu gartanii paarlaamaa keessatti dabarsuun jira kun waan nama gaddisiisuudha. Dhiibbaa irra gochuu qabna. Amma dhumnee lafarraa dhabamnutti ilmaan Oromoo ummanni islaamaa marti keessanuu jechuudha. Namichi sun achi immalu namichi sun achi ka'uu qaba. Abbaan amantaa maal achi keessaa godha? Abbaan amantaa mana amantaa keessa taa'uu qaba malee gartanii achi ba'uu qaba jennee akkuma yeroo darbe iyyaa turre ammallee dura dhaabbachuu qabna. Amma dandeenyuun gartanii yoo nu dhagaye ta'e gartanii nu dhagaan jiru silaa gartanii osoo kan nu dhaga'u ta'e osoo kan ummata Oromoo dhagaa jiranu ta'anii gartanii namicha kan akkasitti osoo dhiibbaa ummanni bakka garaagaraatiin dhiibbaa itti godhu dhiibbaa bakka garaagaraatiin osoo ummanni itti godhaa jiru aangoo hin kennanuufi jechuudha. Akkasitti gartanii osoo gartanii paarlaamaa keessatti akkasitti ummanni dura dhaabbataa jiru jechuudha. Gartanii namichi kun in ta'uu jedhanii paarlaamaa keessa taa'anii osoo ijaan ijatti gartanii itti himaa jiranu gartanii kunu akkasitti osoo mormamuu namichi sun dabarsanii akkasitti aangoo illee dabalanii fi sinii gala. Amma ummanni gariin isa achi jijjiiruuf maalo wanni akka kanaan jiru osoo ummanni akkasitti gartanii namicha sana jibbuu aangoo olaanaa dabaluufi jechuun kun gartanii kallattii jarritti deemaa jiranu nama agarsiisaa jechuudha. Ifaan ifatti. Kanaaf jechuudha gartanii namichi kun gartanii ka'uu qaba achi dhiibbaatti godhuu qabna. Warri biyya keessaa hayyoota biyya keessaallee gartanii ijatti jaamsanii jiranii. Warri gartanii nuti nu dura bu'anii biyya keessaallee nuti gartanii warraa dhageenyu waan jarri dubbatan arraa borullee dhageenyu warra akka Jawaar Mohaammed kana kunuu ijatti jaamsanii jiranii. Akkuma argaa jiru Jawaar nagaa hin qabu. Fuulli isaa nagaa hin jiru irraa himata. Argaa jirra jechuudha waa inni fakkaataa jiru. Gartanii itti jaamsanii jirani akka inni hin dubbanne akka inni gartanii akka duriitti gartanii waa hunda hin qeeqne godhanii gartanii xabaanala godhuuf deemaa jirani. Jirri warra siyaasa biyya sanaa keessatti gartanii bisile warra siyaasa biyya sanaa keessatti gartanii yeroo dheeraa gartanii wayyaanii waliin gartanii waan siyaasni biyya sanaa taate warra beektu jedhi sun. Kanaaf kallattiin fuuldura keenyaa as deemu waan nu yaaddessu gartanii wanti deemaa jiru biyya sana keessatti faallaa keenya malee faallaa ummata Oromoo malee faallaa ummata Islaamaa malee hin jiru. Mee gartanii maal gochuu qabna? Fuuldurri keenya maal fakkaata kan jedhu hanga yoomiitti iyyaatuma teenya karaa amantaatiin karaa eenyummaatiin karaa biyyaatiin wanni nuti barbaanne wanni nuti gaafataa turre wanti tuqame hin jiru. Mee hanga yoomiitti iyyaa teenya ilmaan Oromoodhaan dhugaa rabbii mee hanga yoomiitti iyyaa teenya an kana kan na dhibu taa'ee ka'ee yeroo yaadu kanatu na dhiban yoomuma waan gaafataa turre sinii galee yeroo diin nu bulchaa ture yeroo diin nu dhiitaa ture yeroo diin akka fedhe nu godhaa ture ummanni Oromoo kan inni gaafate malee aangoo miti kan inni gaafate. Ummanni Oromoo kan inni gaafataa ture aangoo miti gaafii abbaa biyyummaa gaafii afaanii gaafii biyya gartanii gaafii eenyummaa kun naaf deebi'uu kan jedhu diina gaafataa ture malee gartanii aangoo miti jechuudha. Aangoo waan nu godhu hin qabu nuti. Gaafiin keenya nu deebi'ee jennaan maalirraa fuun aangoo? Gaafiin keenya hin tuqamne. Aangoo jedhamu sin arganne akkamumatti dhamaa teenya hanga waggaa meeqaa bara meeqa abbootii ayyootiin keenya dhamaatuma gartanii ija jaamanii gartanii nutillee akkanumatti har'a geenya ayyaa ilmaan Oromoodha. Maal wanni kun rakkoo nuti qabnu abaarsa kamiin qabna nuti gartanii bakka rakkinaatti kan dhumu nuyi sinii galee akka biyyi sun biyya taatee gad dhaabbatu kan godhuni gartanii immoo gaafa biyyi sun gad dhaabbattee akka biyya taatee immoo kan rakkatu kan dhiibamu
kan gaafiin isaan deebifamne nuyi. Kun waan nama gaddisiisaadhaati ilmaan Oromoo. Dhugaa Rabbii anatti dhagaameen gartanii akkanatti dhagaame isinitti dhagaame dhiabdadhanillee kun gartanii waan laafaa miti. Namicha gartanii akka kan ummata jeequ biyya sana keessatti Sinigalee biyya yeroo inni gartee muummeen ministeeraa yeroo inni ala deemaa ture bakka garaagaraatti gaafiin dhiyaataafii ture. Namicha sana akkamitti aangoo kennitee fi akka achi geessee namicha gartanii achi taa'ee ummata islaamaatti dhaadhatu namicha amantaadhaan amantaa walitti nama buusu akkamitti gartanii aangoo kenniteef jedhanii yeroo jirri gaafii dhiyeessanuuf faallaa jira maal jedhee deebisaa fi amma yeroo darbe gartanii Dubaayitti waan gaafiin akkanaa dhiyaateefi jennaan namni ho'i gaafii akkas jettee kaatee gaafatteeni waa'ee gartanii namicha har'a aangoon dabalameefi kan mee namicha sana maaliif akkas gartanii achi keessee maaf achirraan buumne namichi sun amantaadhaan waliin nama buusaa namichi sun amantaadhaan walitti nama diraa namichi sun rakkoo qabaa maaliif kaasuu hin dandeenye jedhee gaafannaan faallaa jira maal jedhee namichi sun ilaalcha ummata islaamaatiif ilaalcha gaarii qabaa amantaa biyya sana keessaatiif ilaalcha gaarii qabaa amantaa biyya sana keessaa walitti fiduu barbaada malee namichi sun rakkoo amantaan qabu jedhee faallaa isaarraa dubbataa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Kun gartanii waan nama yaachisu ilmaan Oromoodha. Hanga yoomiitti gartanii boo'aatuma jiraanna nuti. Hanga yoomiitti gartanii baqataatuma jiraan. Hanga yoomiitti gartanii du'aa jiraan. Biyya keenya irratti gartanii du'aa jiraan. Biyya namaa irratti miti kan nuti du'aa jiru. Kan dhiigni dhangala'aa jiru biyya keenya irratti kan dhumaa jiru. Maaliif biyya keenya gadi dhaabbachuu, biyya keenya jaarrachuuf. Alagaan biyya keenya irratti akka hin humbinne, akka biyya keenya irratti mataa ol qabannee jiraannuudhaaf malee gartanii kan dhufaa darbaa alagaan nutti ol bahee nu bitee amantaadhaaf gartanii eenyummaadhaan nu dararaa ta'u gartanii kanaafi miti kan nuti dhumaa turreef kan gartanii qeerroon kuma meeqaatamnitti dhumaa ture qarreen meeqaatamnitti dhumaa ture jechuudha. Kun gartanii waan laafaa miti gartanii itti fufamuu qabaa qabsoon gartanii dura dhaabbannaan gartanii itti fufuu qabaa irraa dubbatamuu qabaa gartanii dura dhaabbatamuu qabaa yoo nu dhaga'e ta'e gartanii mootummaan kun namicha sana achii kaasuu qaba. Kana gajjabeessinii gaafanna mirgatti qabna nama nu hin taane nama amantaa keenyaa hin taane dura dhaabbachuu qeequu mirga dhibbaa dhibbatti itti qabna. Gartanii maaliif nuuf hin taane biyyi namichi sun nuuf hin ta'u amantaa walitti nu buusa amantaa walitti nu dura biyya sana walitti buusa biyyi sun amantaan gaafa walitti buute illaa qabte waan ta'eef dura dhaabbachuu dhibbaa dhibbatti mirga qabna namni nu dhowwu tokkollee hin jiru. Hanga gartanii waan barbaannu argannutti dura dhaabbanna gartanii hanga ni nu dhaga'utti gartanii sababii ni nu dhageenye maaliif sinigalee sababii jarri nu dhageenye maaliif kan achiin jira ga'ee akka jirri aangoo kana argatanii achi ta'anii gartanii sadarkaa ammara jiran kana argatan kan godhe ummata Oromoo ummata biyya sanaa waan ta'eef gartanii sababii jirri nun dhageenye maaliif in dhaga'anii gartanii dura dhaabbachuu qabna. Sinigalee dura dhaabbachuu qabna sodaa tokko malee dura dhaabbachuu qabna. Kanaaf waan nama gaddisiisaatti deemaa jira. Biyya sana keessatti faallaa keenya malee wanni gartanii nu gammachiisu deemaa hin jiru. Waan isaa wallaallee rakkoo nuti qabnu abaarsa qabaanne gartanii faallaa keenya malee wanni biyya sana keessatti deemaa jiru jechuudha. Faallaa ummata Oromoo malee inumaan dhageenye mee gartanii mee wonnu uumama gaafiidhuma keenya keessa gaafii nu deebi'e gaafii gartanii ummanni Oromoo gaafataa jiru keessa gaafii nu deebi'e ilaala takka hin jiru. Faallaa warra ummanni Oromoo jibbu aangootti dabarsu gartanii har'a yoo argitan ta'e bakka ol jijjiiranii fixanii sinii galaa jira hundi sii gartanii jirri tokko warri gartanii achi teessanii lammaan nama nagaadhaa abiyyiitu akkas godhee jettanii immoo olola keessan ooftan kijiba keessanii nuufina lammaan illee abiyyiillee tokkuma waan ol dhabanuuf hin qaban jirri tokko ni torkiidha kijiba lammaa jalaa baasuu jettanii shira waamii qaxaxaa turtanii lamma abaabbaa kijiba eessa dhaqe lammaan amma kana garii kun wanni kun deemaa jiru eessa jira sinigalee tokko jirri waliin kijibnu jechuudha. Jirri osoo tokko ta'uu baatanii lammaan achi jira namicha jalan taa'uu jechuudha. Ani hin barbaadu gartanii faallaa ummata Oromoo deemuu hin barbaadu jedhee gadi ba'ee silaa ifaan ifatti labsatee achi ba'a malee gartanii
waan gartanii callisee achi taa'uuf hin qabu jechuudha. Kijiba gartanii jirri hundi siinii torkiisii tokko achi keessaa namatu kanatu gaariidha kanatu ajaadha kanatu gaariidha hin jedhina. Warri gartanii jiraa wajjin jiran ni torkiin jiraa gaara amma godaatti tokko beekadha. Sini gali ajatus gaarumus mee gartanii mee arra gaarii namaa himuu malee gartanii gaarii jiraa himuu malee warra gartanii biyya keessaa lafa dhiitaa jiru. Arra filannoo paarlaamaatti geggeeffame keessa namni gartanii filannoon kun akkamitti geggeeffame namicha ummanni jibbaa jiru kana maaliif gartanii buusuu dhiisan namni jedhee gartanii irraa dubbate takkan jiru jechuudha. Lafa dhiituu malee gartanii filannoo godhame jedhanii akka waan gaarii wayii godhame jedhanii lafa dhiituu malee wanni jirri godhan wanni jirri gartanii qeeqan tokko hin jiru. Ta'uun qabu inni kun yeroo namni gaarii hojjete jedhanii dubbachuu haqa isaa dubbachuu yeroo inni immoo karaarra dabe waan hin taane hojjetu gartanii kunoo kana hojjette asitti dogongora hojjette jedhanii dubbachuudha. Yoo deeggaraa isaallee taatan yoo deeggaraa abbaa fedhee taatan jechuudha. Gaarii isaa qofan dubbatina dogongora isaallee dubbadha yoo of sirreessa abbichi jechuudha. Sinii galaa jiraa miti. Yoos abbichi of sirreessa yoo isin gartanii dogongora isaa dubbattan of sirreessaa jechuudha. Inni gartanii sirriin jira jedhee yaaduu waan maluuf gartanii namatu irratti arga. Badii inni qabu namni waan irratti arguuf kanaaf qeeqamuu qabaa jechuudha. Waan inni gartanii gaarii inni hojjete irratti kunoo gaarii hojjete jedhanii dubbachuu baasanii ajaa inni hojjete irratti kunoo asitti bakka kanatti hin tolchine waan hin taane hojjette jedhanii dubbachuu waan jiraati. Yoo deeggaraallee taatan jechuudha. Hin dhoksinaa gartanii bakka inni karaarra dabetti waan hin taane hojjetetti dogongora hojjetetti hin dhoksinaa. Sababa deeggaraa isaa taatanii jettanii ta'uu hin qabu kun. Sinii galaa jiraami. Kanaaf gartanii waan nama gaddisiisu deemaa jira biyya keessatti. Waan nama jibbisiisaatu deemaa jira. Faallaa keenyatu deemaa jira biyya sana keessatti jechuudha. Waan gartanii uummanni Oromoo hin jaallan. Waan uummanni Islaamaa hin jaallan. Kuna jechuun namicha sana gartanii achii kaasuu qaban yoom gartanii paarlaamaan kunuu ga'ee jennaan namichi sun achii kaa jedhee uummanni waan eegaa jiruuf gartanii jirri immoo dabalanii fi jechuudha namicha achii buusuu dhiisanii. Kanaaf teenyee waliin ilaallaa filannoon gartanii har'a godhamee namicha aangoon dabalame kun gartanii torbee dhufummoo waa biraatiin dhufuun mala yookaan masgiida gubsiisanii akkasii bar. Kanaaf wanni jirri waan inni hojjetaa jiru jaallachuudhaan wanni jirri gartanii achiisa kaasuu dhiisaniif waan inni hojjetaa jiru jaallanneerra waan jechuudhaaf jechuudha kan jirri gartanii achiisa kaasuu dhiisaniif. Kanaaf jajjabeessaa warri biyya keessaa gartanii masgiida eegaa warra manneen amantaa hundumayyuu jajjabeessaa eegaa gartanii wanni jirri irratti xiyyeeffatan silaa masgiiduma gubuudha. Amantaadhaan mana amantaalee biraas gartanii jajjabeessaa eegaadha. Kanaaf waan nama gaddisiisaadhaati. Gartanii irraa dubbadhaa ba'aatii callisanii ilaalinaa. Warri gartanii deeggaraa jiraa taatanillee ba'a dubbadha callisaniituma gartanii waman taane gartanii asirratti faallaa gartanii waan hin taane faallaa oofaan oolina. Faallaa waan deemaa jiru oofaan oolina callisaniituma. Wanni biyya keessatti deemaa jiru waan nama jibbisiisaadhaati. Sinii galee. Kanaaf gartanii hedduullee isinitti hin dheeressuu natti dhaga'ameennan gartanii isinii dubbachuu dhufee ilmaan Oromoodha. Ba'aa irraa dubbadhaa waa'ee namicha gartanii ummata Oromoo gartanii ummata Islaamaa hin jaallanne argaa namicha sanaa gartanii ba'aa irraa dubbadhaa gartanii dhiibbaatti godha bakka garaagaraa jirtan warri biyya keessaa warri biyya alaa gartanii dhiibbaatti godha akka namichi sun achii ka'u hin barbaannu nuti rakkoo sababanni gartanii amantaadhaan walitti nama diruuf hin barbaannu namicha sana jedhaa irraa dubbadhaa namichi sun nuun ta'u jedha. Gartanii akkamiin dhageenya mootummaan ummata dhaga'uu qaba mootummaan ummataan malee mootummaan jiraachuu waan hin dandeenyeef ummata dhaga'uu qaba. Ummanni gartanii irraa dubbachuu qaba gartanii waa'ee namicha kanaa kan akkuma yeroo darbe irraa dubbatamaa ture jechuudha. Sinii galee. Kanaaf dhaamsi kiyya gartanii kallattiidhumaan gartanii waa'ee namicha gartanii Kibirat jedhan sanarratti xiyyeeffata. Sagalee kiyya kana sheernaa godhaa waliin daddabarsa. Dhaamsa kiyya asumarratti dhaabaa. Ulfaadhaa galatoomaan isin jedhaa waan daawwattaniif. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin kan walitti deeminu ta'a. Ilmaan Oromoo hedduun isin jaalladha hedduun isin kabajaa ulfaadhaa galatoomaan isin jedha yeroo gaarii qabaadhaa.